Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dooktara Jaalala Dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a kan laallu akkamitti jaalala keenya fakkeenya fi dhiiras ta'ee dubartii akkamitti jaalala ofii qabnu agarsiisuu dandeenya. Jaalalli keenyaaf qabnu akkamitti agarsiisuu dandeenya kan jedhu wajjin laalla hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Jaalala jechuun maal jechuudha? Jalqaba jaalala jechuun gammachuu barbaannu ofii keenya caalaa gammachuu hiriyaa keenya barbaadu jechuudha. Jaalala jechuun jaalalli kan uumamu yeroo nu gammachuu ofii barbaannu caalaa jaalallee keenyaaf kenninu. Jaalala jechuun suni jaalala ofii qabnu jaalallee keenya agarsiisuudhaaf ka tokkoffaa jaalala qabnuu fi jechaan ibsuu fi qabna. Garuu namoonni baay'een jecha fakkeenya fi ani si jaaladha afaan Ingiliffaatiin I love you jecha jedhu kana akka salphaatti ilaaluu hin qabnu. Jechi kun baay'ee humna qaba. Jaalala keenya akka itti fufsiisuu fi akka jaalalleen keenya suni isiin nu jaalatti yookaan immoo inni na jaalate jedhee yaadu godhuu fi jechaan waan yaadni sun jechaan ibsachuun jaalala keessatti akka jaalala nu qabnuuf namni nu itti agarsiifnu sun argu godhaa. Kanaafuu jechaan ibsachuun fakkeenya fi si jaaladha jechuu fi hammachuun tokkumaa jechuudha. Jechaan jaalallee keenya ibsachuun agarsiisuun baay'ee barbaachisaa. Lammaffaa akka yaadduuf akka yaada qabduuf jaalala qabduuf mul'isuu fi qabda. Akka yeroo hunda afaan Ingiliffaatiin keer gootuuf yookaan ammoo gargaarsa akka kennituuf itti mul'isuu qaba. Yeroo hunda kana goonan jaalalli keenya gara milkaa'inaatti deema. Namni nu wajjin jiraannu sun isiin na yaaddi, isiin na gargaarti, inni na gargaaraa, isiin na gargaarti ka jedhu mataa keessa fudhataa. Kunini yeroo hunda yaadachiisuu qabnaa jechuudha. Akka yaannuu fi akka dhimmamnuuf na wajjin jiraannu sun. Sadaffaa jiru jaalalaa keessatti keenya fi waa'ee walitti dhiyeenyaa, waa'ee wal tuttuquu, waa'ee wal hammachuu kana jiraachisuu qabna jechuudha. Kun jechuun maalinni fakkeenyaaf waan akka wal quunnamtii saalaa yookaan waan akka abaaboo walii kennuu yookaan waan akka galgalaan wokii deemuu kana godhuun jaalala keessatti akka nu nama jaalannu sun yaannu yookaan ammoo nama wajjin jiraannu sun feenu itti mul'isa. Kanaafuu jaalala keessatti waan akkanaa godhuuni baay'ee barbaachisaa. Yookaan kanaan dura hin goone taate wal dhungachuu, wal hammachuu kana godhuuni har'umarraa yaalii godha. Bu'aa isaa ni agartu. Arfaffaa akka egerii wajjin bultii ijaarrattan, akka egerii wajjin itti fuftan, akka egerii wajjin jiraachuu fi yaaddan walii mirkaneessuu qabdanii, walii mul'isuu qabdanii. Kun jechuun fedhiin keessan akka egerii gara guddaa gahu mul'isa. Kanaafuu namni tokko akka agartee jaalalli keessan kun dhugaa ta'e, akka jaalalli keessan kun siireesii ta'e gara fuulduraattis bakka guddaa gahuu danda'u. Walii siireesii taatanii haala suniin bultii wajjin jaalala wajjin ijaarrachuu qabdanii. Kanaaf fedhii of keessaa qabdan karaa kanaan mul'isuu mala. Fakkeenyaaf namni tokko keessaa siireesii ta'uu qaba. Nama jaalala kanaaf kutatee ka'ee ta'uu qabaa jechuudha. Shanaffaa waan haaraa wajjin waan haaraa wajjin walitti dhiheenya ka duraanii caala walitti dhiheenya fakkeenyaaf duraanii yookaan gargar fagaattan taate baay'ee walitti dhihaachuun yeroo wal arguun akka yaadannoo wayii deemuun kun akka yaadannoon isin keessatti uumamu godha. Kanaafuu jaalalleewwan walitti dhihaattanii yeroo gaarii waliin dabarsitanii suuraa gaarii waliin kaatanii, viidiyoo gaarii wajjin kaatanii, sheer guutanii kana godhuun yaadannoon keessan kun akka itti fufu akka waan haaraa fuulduratti wajjin gootan isinii mirkaneessaa jechuudha. Kanaafuu waan amma durattan isin hime suni waliin godhaa. Ka ja'affaa immoo yeroo kamuun saalfatinaa harka wal qabadhaa. Fakkeenya fi wannoon xixiqqoon akkanaa kun ka jaalala keessa godhanu baay'ee bu'aa qaba. Kanaafuu harka wal qabadhaa, saalfidhiisaa, haga dandeettaa wal jajjabeessaa. Karaa kanaan jaalala keessan walii mul'isuu ni dandeettanii. Maarree hordoftoota koo
jechaan ibsachuu akka jaalattu walii yaaduu fakkeenyaa fi tuttuqqaa wal dhungachuu waan akkana godhuun akka egerii fuulduraa fi bultii wajjin ijaarrata walii mirkaneessuun waan haaraa wajjin godhuun suuraa wajjin ka'uun viidiyoo wajjin waraabuun sheer gochuun harka wal qabatanii deemuun saalfii of jidduu baasuun jaalala walii mul'isuu keessatti baay'ee barbaachisaa. Viidiyoo har'aarraa waan gaarii akka hubattan abdii guutuun qaba. Viidiyoo kanaan dura namooti hin ilaalin viidiyoo lama namni iskiriinii irratti isinii ba'u kana laalaa. Ammoo chaanalii keenyaa Dr. Jaalal Dhugaa subscribe gochuun hin dagatina. Viidiyoon kun isinitti tolee viidiyoo akkanaa akka dalagnuuf nu kakaasa. Laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.